wallistuu Asantii simeeti. Asantii simee waliin turtii taasisna haga xumuraa qophii keenyatti isin waliin tura. Ani daraartuu nagaashi gama ogummaa kaameraatiin biraawudarzaniin waliin jira. Haga xumuraatti egaa ogummaawwan kanneen haala kamiin gabbifattee amma sadarkaa kamiirra jirti isa jedhu Asantii waliin turtii taasisna nu duukaa bu'a. Asii baga nagaan dhufte. Ayyee galatoomii baga nagaan na eegde. Bagattiin si ga'ee irreechaaf illee. Ayyee baga walumaan nu ga'ee. Irreecha Finfinnees kan hora Harsadiis dabarsinee amma immoo kan malkaa'ateetidha. Jirra akkam irreeffattee bara kan? Irreeffannee garuu egaa qophii isaa tuma turre bakka sana deemnee irreeffannus irreeffachuu baannus qophiin ittuma ture. Bareedaa ture. Egaa gahuun wanta guddaadha. Geenye gaaricha kabajuun wanta tokkodha. Egaa isa dhufuuf immoo nu haa ga'u jenna. Mee sirba kee irreecha irraa kaanu egaa yeroo irreecha wanta ta'eef sirba kee irreecha sirboota kee keessaa tokko sirba irreechaadha. Mee sirba irreecha sanaa egaa irreechi yeroo dhufu hunda egaa sirba kee sanaan illee hin yaadanna akkamime? Sirba irreecha sana akka tasaa mucaa Ibraahim Muhammad jedhamu wajjiniin sirba biraa hojjechuuf turreeyyu. Achi yaada keenya jijjiirree maaliif sirbi irreechaan hojjetamuun hojjetneeyooti sirbi irreechaa baay'een hin jiru maaliif sirba irreechaan hojjennu jennee walii gallee achi hojjennee jechuudha. Hora Finfinnee otoo hin irreeffatamin waggaa tokko duradha Finfinnee irra irreeffanna kan jedhee sirba jechuudha sirba irreechaa. Kanaaf akka raagaatti illeedha. Akka mul'anni keenya dhugoomee irreeffannee ragaa. Shamarran illee hedduun egaa irreecha irratti kan weellisan hin jirani dhugaatti egaa kanaaf baay'ee namatti tola. Mee walleen kun siif akkamiin karaa walleetti dhufte? Wallee itti yaadee miti egaa calliseetumanii waan tokko na yaalaa ogummaa garaa na yaalaa kan milkaa'u egaa waaqatu beeka. Waa yaaluun gaariidha waan hin taanetti yeroo ofiin dabarsu. Akkuma tasaati sirbuun barbaada jedheen mucaadhumni sammasiin jedhe kan Ibraahim Muhammad jechuudha. Ibroo akkasii sirbuun barbaadame akkamii jedhee mariisisee jennaan hin danda'ama jedhee sirba lama naa hojjetee jechuudha. Okay, jalqabumayyuu fedhii keessa. Achi yeruma gabaabaa keessatti sabboona Oromoo fi bareeda Booranaa isa jedhu hojjedhe akka carraa fudhatama argate jechumaan itti fufe jechuudha. Baay'ee namatti tola egaa walleewwan keellee babbareedaadha ergansaas namatti tola. Guutumatti egaa waa'ee walleen kee egaa baay'ee namatti tola. Mee Asantiin wallirra qofa miti aartii garaagaraadha kanaati jirtu. Aartiiwwan kanneen akkamitti qindeeffattee mee keessattuu irra caalaattuu yeroo kee kan fudhatu isa kamidha? Diizaayinerii dhalleedhaati wayyaallee mee keessaayyuu yeroo irreechaa kana kan itti ogummaan keessan sirriitti bahee mul'atu diizaayineroota wayyaa aadaa garaagaraa babbareedaadha kan argamu. Mee gama kanaan atoo irreecha afaan haaraa wanti futee baatee jira gama diizaayiniitiin haalli isaa akkam? Baay'ee gama diizaayiniitiin kunoo huccuu kanadha ture. Gaafa diizaayiniidha. Okay, kun hojii keeti jechuudha? Eeyyeen hojii koodha. Garuu waanuma jiru irratti dabalee kana hojjedhe garuu bal'aadhaan immoo dhufaan jira diizaayinii baradheera yeroo muraasaaf koorsii diizaayiniis kana fudhadheera waan ta'eef ittiin hin hojjedha. Kunoo suuraa ceefana acee of biraa dhabnus aceen yeroo hundumaa yaadaaf qalbii keenya sammuu keenya keessa jira. Suuraa cee duubaaf fuulduraanii suuraa ceedha. Kunoo akkuma argitu kana jechuudha. Baay'ee bareeda. Yaadannoodhuma isaa haa ta'u jedhee tanaan hojjedhe. Egaa uffanni keessa baay'ee bareeda. Mee diizaayinii maqaan diizaayinii kee maal jedhama? Ammoo sadarkaa akkamiirra kanaati jirtu gama diizaayinii kanaan? Isarratti haala bal'isee tanaan irratti hojjechuufidha. Asanti International Design jedhama. Kan diizaayinii kooti haala gaariidhaan haala adda ta'een bareecheen irratti hojjechuudhaafi. Uffata babbareedaa kan aadaa fi safuu gadi hin dhiisne uffata babbareeda eega. Kan ammayyaa barbaadus kan ammayyaas uffata yeroo hundumaa deeli kan uffatamu uffata. Isas dabalatee uffata aadaas. Kanaaf san hunda bal'istee hojjetuudhaaf
itti seenaa jirta. Ittiin jira. Already akka hojii jalqabde dhagayeera. Akka hojjetaa jirtu hojii jalqabdeerta mana keellee bareeffachaa jirta iddoo itti hojjettu sana hunda odeeffadheera. Amma kan hundumaa dhageesseettachuu. Ani dhagee namatti himne garuu daawwattoota keenyaaf illee anillee dhagayee jira. Namatti tola. Uffata aadaa waan babbareedaa ta'an keessattuu amma yeroo darbe yeroo irreecha irratti uffatoota babbareedoo argamaa ture. Dargaggoonnis shamarranis yeroo uffata aadaa sana uffatanii deemanii warra caalaa faayamanii baay'ee bareedaa ture. Irreechas irra caalaa kan bareechu uffata aadaadha. Namatti tola ture baay'ee. Kanaaf irreecha dhufu irratti bal'inaan siikna jechuudha. Gama uffata aadaadhaan. Maatii kee waliin. Waadaadha. Waadaa. Kanaaf keessattuu yeroo uffata diizaayin godhamu akka aadaa isaa gadiin isinitti gahee diizaayinerootaati. Wanta bareedaa aadaa isaa qabatee baheegaa hojjechuun dirqama natti fakkaata mitiire? Sirriidha. Waan hiika qabu, waan aadaa keenya ibsu, waan sirriitti beeksisu akkas ta'uu qaba. Aartii kan taatoo isa jette immoo carraadhuma argadhee tananidha. Kan inni diraamaa Ashamaa jedhu tokkodha. TV mo'aa irratti tureeyyuu hojjechaa turre. Akka carraa diraamichi saddaan citee egaa akkuma carraa waan nayyaala siin jedheera miti yaaluun beessa. Waa yaalanii yoo waa yaaltee wanta gaariitti baata. Ati yoo jalqaba walii qofa yaaddeerta ta'e egaa aartiin hundi wal qabata. Sanaan egaati gama kanatti kan dhufte egaa siin dhiisteera egaa diraamaa sana hojjetti sana booddee diraamoo kan fiilmii gara biraa yaalle. Yaalle fiilmii gara biraa akka carraa. Nagee jettee madhiste. Nagee jedhee dhiiseetu hin taane jira carraan isaasi hojjedhu naan jedhaniiru ijoolleen barreessitoonnis yeroo akka carraa gidduu kanatti immoo barumsan jalqabe. Barumsis immoo murteessaadha. Ogummaa kam keessatti immoo barumsaan gaafa deeggaramu firii gaarii argamsiisa wanti kamiyyuu jechuudha. Wanti beekumsa faana ta'e kanaaf barumsarran ture kanattidha. Barumsarran ture yeroo jettu dhihootti akka MEK fudhattees odeeffadheen ture. Saniinis bagattiin si ga'ee siin jecha mi'a Asantii fi barnoonni kan agaamidha kan isaan wal qabatanii jiran. Galatoomi. Koronaa ta'eeti malee silaa eebbasi waaman tureeyyu. Ammallee baroo ittuma fufta waan ta'eef. Ittuma fufayee. Isa gara fuulduraatiyyuu caalaa maastarsii maanejimentiidhaan xumure. Digirii jalqabaa Wallaggaa Yuunivarsiitiidhaan kan xumure. Amma immoo maastarsii isa alanaa kana maastarsiin xumure jechuudha. Ikoonomiksiidhaan? Lakki maanejimentii. Maanejimentiidhaan. Egaa barnootaan illee cimtuudha. Bakara barnootaan isin jirta. Aartii keessas gama hundumaan hin jirta. Kun egaa namatti tola. Keessattuu shamarran iddoo hundatti yeroo tokko qofa osoo hin taane bakka tokkotti qofa osoo hin taane iddoo garaagaraatti gaafa isaan si'aayinaan hirmaatanii namatti tola. Mee gama namaanatillee mee ogummaa kee kanarraan ogummaa keessa barnoota keessa wal duukaa deemsisuudhaan muuxannoo qabdu mee gorsamee? Egaa akkuma silasiin jedhe haala kam keessattiyyuu carraa argattee jennaan barumsi baay'ee barbaachisaadha. Aartiis haa ta'u, daldalaas haa ta'u, haaluma kam keessatti hojiidhuma irratti bobbaate irratti barumsaan otoo deeggaramee irra caalaa iddoo gaarii ga'uun hin danda'ama. Yeroo dargaggummaa ofiitti immoo wanti baay'ee jira, wanti biizii nama godhu umuriin illee jira. Kana dhiisanii waan barumsa irratti ogummaa garaagaraa barachuu irratti otoo sammuu isaanii biizii godhanii araada garaagaraa irratti iddoon taanetti amma yeroo dabarsan umurii dargaggummaa wanti hundumtuun darbaa yeroonis nama jalaa darbaa yeroo ofitti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Barumsa immoo barachuun baay'ee gaariidha. Wanti hundumtuu hin darbaa qabeenyis an argattaa hin dhabdaa sammuun kee beekumsi kee yeroo hundumaa si wajjin hin jiraata waan ta'eef si wajjin jiraachuu qofa osoo hin taane yoo beekaa taate kan si bukkee jiruufis immoo furmaata taata. Beekaan beekumsaan nu fure jedhamti Dr. Alii Birraan. Kanaaf
sammuu ofii gabbifachuun akkuma nyaata gaafa nyaannu qaama keenyaaf fayyummaa keenyaaf jenneetu nyaata filannee nyaanna miti akkasuma immoo soorata sammuu keenyaa nu barbaachisa. Kanaaf barumsa ogummaa garaagaraa barachuu barumsa wanni qofa osoo hin taane ogummaa garaagaraa dirqama maastersii PhD waan akkasii qofa osoo hin taane kan carraasaa qabe amma artistoonni ogummaa artii yoo baratan baay'ee gaarii barnootatti dabalatee artii faana gaafa ta'u iddoo artiin keenyas iddoo guddaa ga'uu danda'a. Kanaaf ofirra darbinee biyyaaf iyyuu ta'uu dandeenya gaafa sammuudhaan bilchaannee. Kanaaf barumsi barbaachisaa. Kanaafuu baradhaa. Egaa cimini keessattuu shamarri gaafa barattu gaafa iddoo hundaatti gaasi aynaan hirmaattee argitu sitti tola. Al tokkoon egaa sammuun shamaraa waan hedduu yaaduu waan hedduu gochuu danda'a jedhama miti warra dhiirotaa caala. Dhugaadha. Namatti tola baay'ee. Mee sirba kee keessaa tokko nu affeeli. Kanuma barbaadde nu affeeli sirba tokko. Hundi isaanitti tola. Hojii keedha waan ta'eef jaallattee hojjettee hundi isaa sitti tola. Irra caalaa kan jechuun ofiif kan hin barreesse furii koodha. Walaloo yeedaloo ofumaaf hin barreesse kanuma koodha. Dhiphina yeroo sana keessa jirrurraa kaasee tananidha kan hin barreesse. Furii koo amma yeroo irreecha irratti yeroo sana ture yeroo koomaandii poostiin labsame yeroo dhiphina guddaa keessa ture kiliippii isaas kan hin hojjedhe baadiyyaa warra koo deemee tanaan hojjedhe kiliippii sanas akka yaadettis ta'uu baatu amma tokko deemeera. Kan uummata fanas barsiisa siisummaa dhinatti fakkaata. Odaa waardis isaan ammoo adhe. Odaa waardisa jalqabaa weellistoota haaraa keessaa natu mo'eetu ture. Waan caatti karaa hundumaan nu carra qabeetti taatee turte jechuudha. Galata Waaqayyoo. Kanaaf furii koo yeroo sanatti egaa namni kamiyyuu ogummaa keessa jiruuni ergaa isaa dabarfata. Fakkeenyaaf kan suura kaasu waan keessa isaa jiru gammachuu isaa ta'u, gadda isaa ta'u, jaalala isaa ta'u, qeeqa isaa ta'u. Suura sana fakkii kaasu sanaatiin mul'ifata jechuudha. Artiinis immoo irra caalaa ga'een isaa inni guddaa waan uummata keessa jiru, waan rakkina uummataa, jaalala dhuunfaas haa ta'u, jaalala biyyaas haa ta'u, miidhagina isaa ta'u, miidhagina biyyaas haa ta'u, miidhagina nama dhuunfaas haa ta'u. Waanuma keessa namaa jiru, waanuma addunyaa kanarra jiru artiidhaan mul'atamti. Kanaaf anis furii koo yeroo sana akkuma yaadatta eenyumti keenya yaadannaa eelaa darbe sanadha. Eenyu namni irraanfatu hin jiru sana yeroo sana dhagaan namni rakkina keessaa furii kan nu furu hin jiru, kan nu furu nuun dhufu, dhiphina kana keessaa namni nu baasu hin jiru. Amma yoomitti Oromoon dhuma, amma yoomitti ijoolleen keenya kichuun keenya baatee gala dhabdee goodaatti rafti. Isa jedhu sana egaa akkuma cigootti hundumtuu ammuma dandeettii isaatiiti miti akka cigootti sana ibsachuu barbaadee tanan yeroo sana kan inni furii koo hojjedhe jechuudha. Kanaaf nan jaalladha sirba sana hundayyuu nan jaalladha ta'uyyuu. Keessaa waan ta'e yeroo sanatti seenaa guddaa qabu eegamtuun dagatu yeroo sana. Gaatis immoo yeroo sanatti ergaa keessaan dabarfattee yaada kee wanta sammuu keessa kee ture hunda sana sirba sanarra dabarfattee jechuudha. Irra caalaa immoo yeroo walaloo fi yeedaloon kan kee ta'u immoo kan namni si kennu caalaa itti gammaddee baay'ee sirriitti kan itti gammaddees dhaggeeffattu. Kanaafuu furii koo affeerree walitti adeemi. Egaa daawwattoota keenya egaa furii koo isin affeerree walitti deebina ammallee turtiin keessan waliin haa ta'u. Ammayyaa fi aadaadhaan hojjetamedha jechuudha. Kanaaf kan jalqabaate isaan lamaan alma tokkoon sirba lamaan kaate meeroo sanatti yeroo argisutti fiidbaakii natti argatte maal fakkaata ture? Jajjabinni argatte maal fakkaata ture? Utuu sirba dhiisee kan seechisu ture moo ati kana akka dhuunfaa keetti kanaati argatte moo irra caalatti sitti tolee matti deemte? Al tokko fiidbaakii natti argattu hojii bareedaa hojjettee namni al tokko fiidbaakii namni namaa kennutu jira. Kanaaf siif akkam ture? Waan si dhibu dhugaa sabni keenya saba eebbifamaadha.
waanuma xinnoo fuutee yoo baates si jaallata. Jaalalli sabni keenya artistootaaf qabu baay'ee guddaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf jaallatameera. Xiqqoo ishee namni hedduun kan koomenti na gochaa ture sirba ammayyaa sanadha. Inni aadaan sun sabboonaan Oromoo sirriitti jaallatame isayyuu amma muraasadha. Nama muraasa baay'eetu hin taane amma muraasa. Xiqqoo ishee otoo akka isa kana bareeda Booranaa ta'e otoo aadaadhaan hojjetamee ture. Boorana deemtee soo hojjettee turte. Akka aadaa Booranaatti otoo hojjettee baay'ee gaariidha ture. Otoo akkas daansii ta'uu baate gaariidha kan naan jedhan hedduun jiru. Akkasumas immoo haa ta'u bayeessaa jalqabas waan ta'eef akka hojii jalqabaatti iyyuu baay'ee gaariidha jabaadhu kan jedhanis jiru jechuudha. Irra caalaa isa yaada gaariitu. Irra caala ture. Bareeda Boorana qalbiin sokkeessi faana anaaf situu sanyii tokko kootu waltaana. Bareeda uumaa qalbiin nafeeti Booranticha hangafa kooti. Bareeda uumaa qalbiin nafeeti Booranticha hangafa kooti. Akkamiin Oromoo kana farra nama duchisu bareeda Oromoo kana farra nama duchisu Boorana gubatu. Ergaa namni si kennu feedbackii namni si kennu jabina keetiif gaa murteessaadha mitiire yoo namni si jajjabeesse yeroo sirba gallakkistus yoo audiensii argattee namni si dhaggeeffates jajjabeesse irra caalaa waan haaraadhaaf waan haaraa fiduudhaaf dhamaata waan caalaa uummatatti argisiisuudhaaf kanaati jajjabaattu baay'ee namatti tola. Walleewwan kee jalqabaa isaanii taansee Oromiin galiinii kan jedhu sin jira. Kan irreechaa sanas dabalatee kanaaf sirboota babbareedduu hedduudha. Yeroo muraasa keessatti kanaati uummata hangeesse namatti tola baay'ee. Gama yeroo yuunivarsiitii turteetti miis yuunivarsiitii turte. Yuunivarsiitii eessaa turte ammoo dhistee moo miis achumarraan dhistee moodeelingii? Lakkee miis Wallaggaa yuunivarsiitii kan baradhe. Wallaggaa yuunivarsiitiin ture achittiin baradhe. Miis Wallaggaa yuunivarsiitiin ture yeroo sanatti waan baay'ee irratti hirmaadheera. Waanuma kanaan wal qabate miis edgatinaa tiraansfoormeeshin ture, miis kaalchar Wallaggaan ture, miis kaalchar Itoophiyaan yuunivarsiitii ture. Akka carraan immoo yuunivarsiitii keenya bakka bu'ee miis kaalchar Itoophiyaa yuunivarsiitiin ture jechuudha yeroo sanaa jechuudha. Namatti tola baay'ee. Achumaan itti fufee egaa akkamaan furdanne amma kwarantaayiniidha koronaadha manaan baanuu sochiin hin jiru. Idduma manuma turuudha waan ta'e. Kanaaf kana isarraa dhufe furdinni kun jechuudha. Kanaaf sochiin hin jiru ka. Kanaaf manni ispoortii siin cufame kan kana dabalatee akkamaa mitee gaaroo sana hojjechaan ture. Ittuma fufeen yeroo yuunivarsiitii qofa otoo hin taane erguman baheeyyuu hirmaachaan ture. Ijoollee diizaayineroota faanas shoo garaa garaa irratti uffata agarsiisuu kanarratti hojjechaan ture. Dhiisne jechuudha. Dhiisne amma malee jechuudha. Ammaaf gidduu kanaaf koronaaf mana taa'ee fudhadhe malee dhiisne ittuma hojjechaa jirtaa jechuudha. Mee ogummaa kee hedduudha. Kanneen yeroo nati itti fayyadamte wal bira qabdee haala kamiinidha kanaati yeroo ogummaa hedduu qabaattu tokko irratti yeroo jettu tokko si jalaa miidhamuu danda'a tokko irra yeroo tokko si jalaa miidhamuu danda'a. Atoo isaan kana kanneen haala kamiin haala yeroo akkamiidhaan kanatti itti fayyadamtu? Silumayyuu weellisuun yeroo hundumaa sirbaan ooltu yeroo hundumaa sagantaan qabdu. Gaafuma keessa kee dhufee waanuma jira miti quuqama qabdu saa ta'u waanuma dhugaa lafarra jiru mul'isuu gaafa barbaaddu saba kee biraan ga'uu gaafa barbaaddu hojjetta itti qophooftee jechuudha. Barumsa
barumsa kan caalummoo hin jiru dirqamadha. Aartii sana iyyuu gabbisuudhaa fi hojii gaarii hojjechuudhaa fi hojii bilchaataa hojjechuudhaa fi barumsi baay'ee barbaachisaadha. Barumsa barachaa aartii hojjechuun hin ulfaatu. Akkuma sila siin jedhe waan hin taanetti iyyuu iddoo hin taanetti iyyuu yeroo fi gubu waan ta'eef gaafa sammuun kee hojii waan garaa irratti biizii taatu mul'ata gaafa qabaattu mul'ata keessanaaf jiraatta. Wanti karaa irratti si mudatu rakkinni isaa ta'u wanti nama gowwoomsan hedduun jiru isaanis si gufachiisuu hin danda'ani. Kanaaf waan tokko hojjechuudhaa fi waan gaarii tokko hojjechuudhaa fi kaka'umsa keessa kee jiru faana wal qabate hojjechuu dandeessa. Ibidda keessa iyyuu hin deemu miti. Ibidda keessa iyyuu deemaniis waan meeqa keessa dabarsanii iyyuu iddoo guddaa ga'uu danda'u. Kanaafuu uumaan miidhu waan na jalaa miidhu miti. Diizaayinii baradheera siin jedheera. Jaalalaan hojjedha. Fedhii kootiin hojjedha. Waan an barbaade tokko ibsachuudhaaf isaanis hojjedha. Kanaaf uummata bal'aa kanaaf waan gaarii hojjechuun immoo dirqamadha. Nama yoona waan tumtinaan hojjedhe hin jiru. Ganaadha bishaan kooyyuu noo'ine. Kanaaf waan gaarii hojjedha saba kootiifi. Kanaafuu kaayyoo qabaattee jennaan kaka'umsa qabaattee jennaan fedhii qabaattee jennaan yeroo sin hanqatu wal geessifachuu hin dandeessa. Kanaaf atis kutannoodhuma sanaan fedhii qabdurraa ka'uudhaan egaa kanneen hundumayyuu wal bira qabdeedha kanaati deemsisaatiin jirtu jechuudha. Namatti tola egaa akkuma tu jettee kan yeroo wantoota garaagaraa irratti yeroo fixanillee hin jiru. Garuu yeroo agatees ogummaa barachuun namatti tola. Si fayyadalleedha. Kanaaf ogummaalee garaagaraa keessattis hirmaachuun baay'ee namatti tola. Mee yeroo aartiitti sagagaltee xiqqoo bultee turteerta waggaa meeqan ta'a? Waggaa 4 wayiin ta'utti. Waggaa 5 ta'a. Egaa aartii gara walleettis kanneen hunda dabalate. Waggaa 5 barnootaaf gidduuttis barnoota mara turse malee gara waggaa 5 ta'a jechuudha. Waggaa 5 kana keessatti mee gama aartiiwwan kanneen kan itti abdii si kutachiise jira? Wanti abdii si kutachiise? Karaa aartii wanti abdii na kutachiise hin jiru. Mudannoon addaati yeroo kanatti yeroo gama aartiirra turtetti si mudate? Mudannoon addaa gama aartiirra osoo hin jiru kan na mudate kan darbe keessadha. Akkuma siin jedhe fedhii qabaannaan kaka'umsa qabaannaan kaayyoo qabaannaan wanti si daangessu hin jiru. Wanti baay'een jira. Dhalli namaa akkuma manaa ka'ee amman si bira ga'u kanatti waan baay'een argaa ture. Karaa hedduurran darbee nama garaagaraa biran darbee jireenyis akkasuma waan baay'ee keessa dabartaa waan si qoru waan si dhiphisu waan abdii si kutachiisu keessa dabarta. Garuu wanta ilaaltee deemtu jiraannaan dhumaa sitti hin fakkaatu. Numa dandamate. Iddoo galma kaateef sana si bira dhufuufan ture anti barbaade toona mudatee inuman si bira ga'a jechuudha. Kanaafuu mul'ata qabaattee kaayyoo qabaattee waan ilaaltee fuuldura keetti deemtu jiraannaan wanti karaa irratti si mudatu dhiphinni isaa ta'u gaddis gammachuunis si dhaabuu hin danda'u amma iddoo yaadde sana geessutti. Kanaaf waan baay'ee abdii nama kutachiisatuma iyyuu jiraatu abdii kutachuun immoo barbaachisu. Tarkaanfattee irra dabartaa inni akkuma jirutti ta'e kan abdii na kutachiisee kan baay'ee mudannoon addaa aartii keessatti akka aartistii tokkootti akka intala Oromoo tokkootti wanti na gaddisiisee nama deesse abdii na kutachiisee du'a Caaluuti. Baay'ee akka baranaattis gaddeen beeku wanti baay'een nama mudachuu danda'a. Amma fakkeenyaaf abbaan koo du'eera. Abbaa du'uu jechuun gaaddisa dhabuu aduu keessatti goodaatti hafuu jechuudha sii galee. Yotuma maqaa gaariis qabaattee yoo abbaan qabaanne maqaa gaariis namni gaariidha isheen gaariidhaan siin hin jedhu abbaa dhabuu namni abbaan qabne abbaa dhabuun kootu namni duunaa cee garuu
ulfaate jechuun egaa akkuma haasa'an akkuma nama kan biraa akkuma haasa'anii haasa'amuu miti. Kanadha aartii keessatti kan na miidhe bara koo keessatti jechuudha. Aartii keessa qofa osoo hin taane ergan dhaladhee of beekee amma nagahee waan baay'ee dabarseera. Dhugaadha dusni ajeega nama hin gaddisiisne nama hundagaa kan inni miidhe. Keessattuu galmaan Oromoo hedduudha kan du'aa jeetti lapheen isaanii tuqame. Egaa lubbuu obboleessa keenyaa Waaqayyo gaa jannata nuuf haa kaa'u jenna. Gaa baay'ee nama gaddisiisa dhugaadha. Aartii keessattis gaa waan guddaa ture inni nama guddaa ture. Ajee dhabuun hin ulfaata ture egaa. Ulfaata dhugaadha. Uummataaf jechuun dhugaa dubbachuun dhugaadhaaf jiraachuun. Erga nama miidhee erga nama ajjeesee jettee abdii kutattaga jechuun mul'anni gara fuulduraatti dukkanaa'uu danda'a. Jireenyi itti fufaa wanti nurraa eegamu akkuma saba bal'aatti wanti nurraa eegamu mucaan kun dhugaa saba isaatii lallabaa ture jireenya dhuunfaa isaan jiraanne beekamtii isaattis fayyadamee waan dhuunfaa isaatiif hin taasisne dhugaadhuma. Uummataaf jiraachaa bahee kanaafi kaayyoo inni du'eef tokkummaa keenya cimsannee iddoo yaadne sana geenyee kanaanidha. Hacaaluu gammachiisuu kan dandeenyu. Jennanni isaallee boqochuu kan danda'u kanadha. Mee fuulduratti hojiiwwan haaraa akkamidha kanaatiif fiddeetiin dhufaa jirtu? Akka carraa albama jalqabeen tureeyyuu. Haalli mijannee barumsatti hin gureessee albama hojjedheen xumurree innis dhufuu danda'a. Albama hojjetaa jirta? Hojjedhee amma muraasa tokko tafee garuu yeroo dhiyootti garuu hojii bareedaa isaa fideen dhufa. Egaa albamni cima kanaaf yeroo baay'ee fudhata miti natti fakkaata. Dhufnaan immoo yaaduma bilchaataa ta'uu qaba, waanuma gaarii ta'uu qaba, waan uummata kana madaalu ta'uu qaba. Dhugaadha. Kanaaf gaa albamaan dhufaa jirta, diizaayiniidhaan dhufaa jirta, fiilmiidhaan illee naftu. Modeelittis hin deebita. Nan deebi'a. Barnootattis hundumattuu kanaaf gaa iddoo dura turtee hundumatti addaan baatuun hunduma isaatti deebitaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf sirbi koo irreechaa fi araaraa dhiyoodha. Sirbi irreechaa waggaa 2. Sirbi araaraa dhiyoo kanadha. Akka tarraa ta'ee araarri milkaa'uu baatus. Akkam ture mee sirbi araaraa sun maal irratti kanaati barreessite jechuun ergaan isaa maal ture? Ergaan isaa ifumadha waan cigoo ta'e miti. Tokko haa taanuu tokko taanee adeemnu. Waluma wal qoqqooduu nafee wal nyaachuu nafee otoo nuti wal qoqqoonnu otoo nuti wal nyaannu otoo nuti wal irratti harka fudhannu ormi nu miidhaa ormi nu irratti qindoomee ormi otoo nuti wal nyaannu akka nu nyaanne bineensi jedha. Maatii waliin galle keessa waa baay'eetu fayyadama gaa. Kanaafi walii galtee dhumaanii fedhii keenya dhiisnee fedhii uummataa dursinee tokko taanii wajjiniin haa tarkaanfannu dhagaa gabaabumatti ergaansa. Kanaaf ergaa kee dabarfatte? Kanumaan ergaa koo dabarfatte jedhee yaada gaa. Daara diignaa ofii wal fakkaatu rakkoo ta'ee sibiin dhiiga koomee adii kanaaf situ garaa haala tokko ba'ee gachaan daara diignaa ofii wal fakkaatu rakkoo ta'ee. Kanaaf gaa sirbi kee araaraas gaa ergaansaa akkas ture jechuudha. Tokkuma taane garatti deemnutti haa deemnu wal qoqqooduu dhiisnee
rakkina dhuunfaa keenyaaf wal jibbuu dhiisnee tokko taanee adeemnudha. Kanaaf gidduu kanatti immoo kan turteef immoo gaggaalta lamaan kana gidduutti kanaati asiin baaneef immoo albama hojjechuutti jechuudha. Yeroo kee albama irratti gatte. Albama irra barumsa irra ture. Okay, lamaan iyyuu. Barumsa irra ture jechuudha. Malee bannee jechuun haalli biyyaa sochiin hin jiru ture. Sagantaan garaa garaa hin jiru ture. Kanaaf immoo barumsa irra ture kanatti malee hin bannee. Hojii aartii sin dhiisne namoonni hedduun gaaffii kana naa dhiyeessu ani hin bannee dhiyoodha ooti. Dhaloonni kee naannoo Finfinneedha jechuun dhagaye asuma Finfinneetti dhalattee wanta jedhutu jira garuu isa dhugaa isaa gaasa bira jira bakki dhaloonni keessadha isatti baratti isatti guddatte. Okay. Naannoo Finfinnee kana naannoo Agamsaa abbaan koo asidha. Simee guddata as naannoo kanadha. Ani kan itti guddadhee itti baradhe aanaa tokkee kuttaa'ee ganda birbirsaaf dorgomaa bakka Mutuluu jedhamudha. Magaalaa xiqqoodha. Elementarii achumattan dhaladhe achumattan guddadhe elementarii tokko amma 8tti achumattan baradhe sagalee amma 12tti immoo Ambootti baradhe University Wallaggaa Universityidha. Namicha egaa naannooma kana kan jedhu wanta dhagayeefidha naannoodhuma kanatti naannoo Finfinneedhuma kanatti dhalattee guddatte isa jedhu wanta dhagayeefidha. Namatti tolamee aartii irratti cimini shamarranii maal fakkaata gama keedhaan? Tokkummaa shamarranii wal gargaaru irratti cimini shamarranii maal fakkaata gama aartii Oromootiin? Dhugaa dubbachuudhaaf jireenyuma ta'eeti. Rakkinni jiraatee toon taane jireenyuma dhuunfaadhaan hundumtuu bibitti mee jiraata. Walitti dhufeenyi hin jiru. Waldaan tokko waldaa walitti fidu wayii hin jiru. Hundumtuu dhama'eetuma dhiphataniituma kaayyoo sana fedhii qaban sana aartii sana karaa kamiin iyyuu diraamaa isaa ta'u sirbas hojjetu shamarran keenya dhugaa dubbachuudhaaf kabaja guddaan qabaaf warri na duubaas warri na dursanis baay'ee ciccimoodha jechuun karaa biraatiin artistoota warra kaanatoo fudhannee amma baay'ee namoonni hin gargaaru ispoonsaras hin argatu ijoolleen keenya garuu waanuma qaban of harkaa dhadhaaniiti hojjetu artii kana jaalala qabaniif jaalala uummata isaaniif qabaniif jaalala artiif qabaniif waanuma qaban waanumatti jiraatan inni kaanii ispoonsara godheetu of beeksisa dhaabbata isaas beeksisa wal gargaaras amala wal gargaaruu qabu karaa keenya kun hir'ina guddaa jira karaa keenya shamarran keenya saa ta'u artistoota warra kaan warra kutee bayeedha yoo gargaaran malee ganaa isa baye ofiinuu bayeera miti ganaa isa ba'uudha ture sila kan bakka bu'u kan qooda fudhatu sanarra kan qooda fudhatu kan baajirudha sila kan ola deemu sappoorti godhanii guddisuun gaarii tureeshu. Kun hin jiru irra caalaa dhaabbanni garaa garaas warra baanii jedhanii maqaa qaban iddoo gaarii gaan gargaaranii isaanis faayidaadhuma jechuun beekamtii nama beekamaa yoo gargaaran beekamtii argachuudhaaf gargaaru malee otoo inni kunis akka jirutti ta'e inni kunis rakkoon qabu warra ol guddatan warra jalaa ol baan otoo gargaaranii guddisanii moorimmoo shaamarran keenya hojii gaarii akka hojjetaniif shamarran innaa hojii hojjetan waan hedduu barbaachisan beektatiyyuu waan hedduu barbaachisa warri maatii qaban jiru yeroo isaanii waan meeqa godhaniitudha kan aartii kana hojjetan isumaaniyyuu otoo jajjabeeffamanii hir'ina guddaatu jira. Wal jajjabeessuu irratti moor shamarran hojiidhuma shamarraniyyuu piroomoot gochuu irratti hir'inni jira dhugaa jechuun ammoo hojii shamarran hojjettee yuutuubii dhuma irratti illee viyuunsa wal qixa miti. Kun hafee akka yaada dhuunfaa kootiitti yoon balleesse naaf kalchaa otoo shamarran keenya akka hojii gaarii hojii dorgomaa ta'e akka addunyaatti aadaa calaqqisiisu waan baay'ee jira waan ta'eef akka hojjetan otoo sappoortii godhanii otoo jajjabeessanii.
qaamni dhimmi isaa ilaallatu kamiyyuu shamarran keenyatu jajjabeessanii hojii gaarii akka hojjetan taasisanii. Humna siin qabu waan ta'eef dandeettii siin qabu baay'ee ijoollee ciccimootu jira waan si dhibu keessa. Karaa kamiin ijoolleen keenya baay'ee dhufaa jiru karaa diizaayiniis taanaan karaa moodeeliingiis taanaan karaa weelluus taanaan sagalee ajaa'ibaa warra qabantu ijoolleen keenya dhufaa jiru kanaaf jajjabeessuun baay'ee barbaachisaadha. Mee siif fakkeenya kan siif ta'e weellisaan atanaaf fakkeenya yookiin weellistuun atanaaf fakkeenya jettu top 5 keenyudha. Hundumti isaanii warri duubaas warri fuulduraas illee anaaf fakkeenya naa ta'u. Baay'ee ciccimoodha baay'een jaalladha nama aartii jechuun nama maqaa Oromoodhaa ta'e baay'een jaalladha ta'e dirqama shanan dirqama hayyee warra naa gadii akkuma barbaade nama anaaf fakkeenya guddaadha jechuudha nama dinqi okay beekamaadha artistii yeroo jechuun afaan Oromoo dubbachuun iyyuu akka badiitti akka badii tokkotti nama adabsiisaa ture ilaalamaa ture afaan Oromoo qaanii godhanii jechuudha afaan saba bal'aa kana qaanii godhanii dararaa turanitti Dr. keenya kabajamaa Dr. Alii Birraa isaa gahu fakkeenya uummata Oromoo guutuudha fakkeenya uummata Oromoo guutuudhaas yeroo hundumaa nama dinqisiifadhu warra lubbuudhaan jiran keessa akkasumas warra lubbuudhaan hin jirre kan akka Eebbisaa Addunyaa Ilfinash Qannoo baay'eedha kan waamee tanan siidhiisaa hunduma isaanii warra ijoollee immoo reef ol dhufan keessa sagalee ishee baay'ee kan hin jaalladhu immoo Magartuu Warqinaa baay'ee jaalladha sagalee ishee baay'ee baay'ee natti tolti. Baay'ee dhagaa warri maqaan dhoofnes dirqama shawwaan jetteef malee hunduma isaanii Hacaaluu fa'aa fakkeenyaaf Hacaaluu fa'aa. Kanaafuu hedduun isaanii fakkeenya. Akkuma iddoo tokkoo baanes wajjin barannes Hacee faana durii kaasee nan beeka waan ta'eef. Irra caalatti siif nama dhiyoodha nama fakkeenya guddaa siif ta'u. Fakkeenya guddaa maaf ta'udha. Tole giftii koo guddaa galatoomii baga irreechaanis si ga'een sin jedha bara haarattis gaa albama fidee dhufa jetteerta kana waggaa kana keessatti kanaaf egaa albama keessa abdii guddaadhaan eeggannaa diizaayinariin keessa hojiin kee hundumtiyyuu wanti yaadde hundiyyuu siifaa milkaa'uu sin jenna guddaa galatoomii. Ayyaatis galatoomii kabajjee waan na waamteefi ulfaadhu. Ulfaadhu bareedu ka. Daawwattoota keenya turtiin nuti aartist Asantii simee waliin taasisne asuma irratti goolabnee jirra. Torbaan qophii biraadhaan keessumaa biraadhaan haga walitti deebinutti torbeen kan nagaa siniif haa ta'u daartuu nagaashii fi gama gummaa kaameraatiin biraan hojjetanii na waliin ture. Torba walitti deebina nagaatti.